baay'ee miidheera. Gammina akka kanatti garaanatti jabaatee beeku. Akka inni garaanaaf kutate kanan baree ergan isa dhabee booda. Akkamittiin jechuun maal siin jedhu? Tole maaliif na barbaadde? Waan an dhibbadheef. Gaafa dhiphattu qofa akka na barbaaddu sirriitti hin beeka. Akkas naan hin jedhin maalu. Jaalalli gumiisiif bee? Ulaan jaalalaa keetii yoom cufame? Isaanis akkas jetta miti? Amma yoomitti dhalamaan keenya akkana akkas jettu? Amma na gargaartamoo na gargaartu? Maalan si gargaara? Hojii daldalaa wayii eegaluufan. Sanaaf immoo qarshii na barbaachisa. Yeroo hundumaa dooktarii abbaa gaafachuu waan na nuffisiiseef. Kanaafuu qarshicha akka gammeensiif kennu barbaadda? Iyyee. Isa yaadiin. Sin jaalladhe malee ofii wallaalle. Nama jaalala dhugaadhaan si jaallateedha malee ani gowwaa miti. Onni koo yoon sirraa baraaruu dadhabe. Gibii koo garuu sirraa eeguu hin dadhabu. Yeroo sana dandeettii beekumsa keetiin booji'amee gara keetti yeroon harkifamisu har'a gatii na kaffalchiisaa jira. Hiree, ana akka gammee ilmatu jaaraa miti. Maallaqan siif liqeessuun qabu. Garuu akkuma tofii keeyyuu jette waan ati yaaddee daandii keeraa gara daandii kootti dhuftu yoo ta'e siif kennuu nan danda'a. Waan an siif kennuu danda'u yoo jiraate yaada qofa. Yaada akkamii? Michuu kiyyaa. Michuu kiyyaa? Eeyyeen michuu kiyyaa. Mala baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin dubartootaaf maallaqa liqeessuuf qophaa'edha. Kaayyoon isaa dubartoota akkaataa fedhii isaaniitti hojiitti galchuuf kan jajjabeessuu fi dubartoonni hawaasa keessatti dhiibbaa uumuu akka danda'an gochuudha. Amma maallaqa 30,000tti kan liqeessaa ture amma gara 75,000tti ol guddiseera. Kanaaf shamarreen akka kee jijjiiramaaf kutannoo qaban rakkoo maallaqaan abjuun isaanii akka jalaan gufanneef baankiin hojii gamtaa Oromiyaa maamila ta'uun qofa michuu kiyyaatti fayyadamuu dandeessuu isiniin jedha. Maaliif dhufte? Arrabsoon xumuruun qabdaa? Guyyoonni gaariin toliin dabarsine hinaaffaan amma keessa jiru caaleen itti argame. Kanaaf Amma si barbaachisa. lapheen kee deebi'uu qofti gaana. Ani garuu maallaqa michuu kiyyaarraa liqeeffadheera. Michuu kiyyaa? Eeyyeen michuu kiyyaa. Mala baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin dubartootaaf maallaqa liqeessuuf qophaa'edha.